Tole Dooktar, isin Finfinneen kan Oromooti jechuudhaan nama qorannoo garaagaraa dhiyeessaa turedha. Nama adda durummaadhaanis immoo falmaa turedha. Finfinneen kan Oromooti jedhee. Amma dhiyeenya kana wal falmii paartiilee siyaasaa irratti Finfinneen kan hundumaatii waan jedhu tokko haasoftanii ajandaa guddaa ta'ee ture. Dooktar Biraanuun ija jabinaan kan falmaa turan, kan himaa turan, qorannoo kan dhiyeessaa turan Finfinneen kan Oromooti jedhanii. Amma akka isaan akkas hin jenne wanti isaan dhowwee aangoodha moo siyaasa moo maali? Hedduu galatoomee lalisee gaaffii gaariidha. Ani kan Oromooti miti hin jenne. Namni baay'een akkasitti fireem godhee siyaasaaf ta'uu danda'a garuu immoo sadarkaa sanitti waan hin fakkaanne godhuunis gaarii natti hin fakkaatu. Ani Finfinneen an Oromooti miti hin jedhu jechuus namni jechuu danda'us jira nama nuuni biyya kana keessatti. Yoo xiqqaate seenaadhaan lafa Oromoo akka ta'e biyya guutuutu beeka waan ta'eef jechuudha. Achirratti paartii mootummaa bulchaa jiruun bakka bu'ee dhiyaadhee waan heerri biyyattii jedhu irraa diiveet godhee waan inni deebisu hin jiru. Paartii bakka bu'e jechuudha. Isa qofa miti. Waan kana hundi irraa hubachuu qabna hundi keenya iyyuu. An kana dura akkuma atuu kaastee waan kanarratti waan baay'ee barreessee qofa odoo hin ta'in jalqabbii waan kanaa fireem godhuu keessatti dubbii kana boocnee akka uummata sochoosu godhuu keessatti gahee kiyya baadhee jira. Waan sana amma san hin jijjiirre akkasumatti amana. Maalidha waan jette dubbiin Finfinnee kunii duubaa seenaadhaan olaalle amma namichi Hiroo Gabrasillaasee jedhu tokko kitaaba Itoophiyaa Taariik Nigist Saabaa iska Tallaaquu Adwaa kitaaba jedhu tokko keessatti maal jedhaa bara Haayile Sillaaseen mootii Shawaa kana ture. Haayile Sillaasee jechuun akaakayyuu Minilik. Bara sanii namni wayii faranjii wayii toora kana qoratee waggaa deebi'u argateeti nageesseedhaan gara Matsawaatti. Waan qorate san kenneefii deemee isa booda dubbisanii toora kana dhufee lafa kana laalee of course Haayile Sillaaseen toora kana qabachuudha an socho'aa ture isa. Booda seenaa keessatti isin kaanna amma Miniliki jedhee amana namni baay'een. So bakka kana dunkaana dhaabeeti lafa kana lafa bareedduu qilleensa bareedduu qabdu tana fuulduratti ijoolleen kiyya asitti masaraa hin ijaarratu jedhee ture jedha. So erga sanii booda isarra dhaabbatee Miniliki dhufee naannoo kanatti loltoota isaa qubsiisee masaraa ijaarratee achiin Finfinneen akkasitti magaalaa guddoo Itoophiyaa ta'aa dhufte jechuudha. Kun waggaa ta'aa dhufu immoo namni Oromtoonni naannoo san qubataa jiran dhiibbamanii buqqaanii qe'ee isaaniirraa akka badan rakkoon Finfinneen Oromoo tuulamaa naannoo kana ture irraan ga'e rakkoo salphaa miti. Ani nama isa sirriitti hubatudha. Nama isa qorateedha. So akkuma har'a namni miidiyaa hawaasaa irratti ka'ee akkana jedhee akkas jedhee jedhu kanaa miti. Kun madaa guddaadha nuyiif nama san dagatu miti. Garuu immoo har'arra dhaabbannee Itoophiyaan tun federeeshinii taate bifa amma jirtu kanaan waggaa ijaaramtu magaala guddoo qabaachuu qaba jechuudha mootummaan federaalaa. Mootummaan federaalaa kun mootummoota naannootiitu waliigaltee godhatee ijaarrate akka pilaatfoormiiti. Kan lafa qabuu miti jechuudha. Waliigalteedha. Waliigalteen lafa hin qabu. Biyya biraattis akkanuma. So mootummaan akkanaa yeroo ijaaramu magaala guddoo bakka qubatu ijaarrata. Magaalaa guddoo kana bifa sadiin ijaarrachuu danda'an mootummoonni federaalaa. Inni duraa federal district kan jedhamu mootummaan federaalaa kun lafa naannoo adda addaatirraa yookiin lafa naannoo tokkorraa fudhateeti hanuma ofii godhatee bulchaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa akkasitti ijaarrate. Waashingten DC jedhamtu tuni Meeriilaandirraa fi DC irraa citteet magaalaa guddoo federal district taate jechuudha. Mootummaa federaalatiitu bulchaa naannoon kamuu irraa homaan qabu. Tokko akkasi. Inni lammataa immoo city state jedhama. Naannoo magaala naannoo taate jechuudha. Magaala naannoo taate akkuma naannoo kamii biyya san keessa jiranii of dandeechee of bulchitu
Federeeshinii keessatti mana marii keessatti bakka bu'aa qabdu jechuudha. Barliin faan akkasi, Veenan faan akkasi. Inni sadaffaa mootummaan federaalaa naannoo biyya san keessa jiran keessaa magaala filatee achi dhaqee qubata. Magaalonni sun garuu naannoo san jalatti bulan. Biyyoonni akkanaas hin jiru. Kan Itoophiyaa kun kana hundarraa adda. Federaalii chaartardi siitii jedhaniini amma fakkeenyaaf Finfinneen tuni hoggaa heera biyyattii keessatti bifa saniin bocamtu jechuudha. Keeyyata 49 dhattee ilaalte Finfinneen magaalaa guddoo Itoophiyaati jedha. Bulchiinsa uummanni jiraattonni Finfinnee bulchiinsa mataa isaanii qabaatu jedha. Itti waamamni ishii mootummaa federaalaatiifi jedha. Shanaffaa irratti maal jedhaa walitti dhufeenya Oromiyaa gidduutti waan argamtuu fi walitti dhufeenya Oromiyaa wajjin qabdu irraa immoo bakka tokko tokkotti wajjin bulchuunis waan jiruu fi Oromiyaan fedhii addaa Finfinnee irraa argatti jedha. Kana jedha heerri biyyattii. Magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uun ishee heerarra hin jiru jechuudha. Hin jiru. Heera mootummaa irraa waan akkas jedhan jiru. Heerri mootummaa jechuun biyya kana keessatti seera isa dhumaa jechuudha. Seerri kamuu kanaan walitti bu'oo jiraate hin kufa. Magaalaan guddittii Oromiyaa Finfinnee miti? Magaalaan guddittiin Oromiyaa heera Oromiyaatiin Finfinneedha. Heera Oromiyaati. Heera Itoophiyaa irra hin jiru. Heera Itoophiyaa irra hin jiru. So kana seerri biyya kana keessa jiru. Amma namni baay'een hoggaanaa. Fooyya'uu qaba moo wanti kun? Itti sii dhufa. Namni baay'een hoggaanaa wajjin falmu maal jedhaa? Finfinneen seenaadhaanis seeraanis kan Oromootidha. Seenaadhaan kan Oromooti homaa gaafii hin qabu. San namni gaafatus hin jiru, namni gaafii keessa galchus hin jiru. Seeraan garuu akkanatti barraa'e. Bara 19 akka lakkoofsa faranjiitti bara 1995 heerri barraa'e kun akkanatti barraa'eera jechuudha. Seerri immoo kana. So amma nuyi maal qabsoon nuyi godhaa turre, gaafiin nuyi kaasaa turre maalinni Oromoon abbaa biyyummaa Finfinnee irraa qabu. Seenaadhaan kan isaa ta'uusan mirkaneessuun kan danda'amu Finfinneen Oromiyaa jalatti bultee mootummaan federaalaa immoo bifa sadaffaa magaalaa akaakuu sadaffaa saniin magaalaa guddoo Itoophiyaa taatee garuu Oromiyaa jalatti yoo bulte. Mootummaan federaalaa kun magaalaa guddoo naannoo jiru keessa jirurraa qubatu kan jedhu isaan oofaa turre jiru. Mootummaan Oromiyaas kanuma oofa. Amma marii biyyaalessaa kanarratti kun ajandaa ta'ee dhiyaate jechuudha. Finfinneen Oromiyaa jalatti bultee magaalaa guddoo Itoophiyaas taate teessuma gamtaa Afrikaas taate giddugala dippiloomaasii addunyaas taate itti fufuu hin dandeechi. Garuu madaa kana dura Oromoon naannoo kanaa qabu san seenaadhaan Oromoon naannoo kanaa fottoqee fi madaa jiru sun akka fayyuu Finfinneen Oromiyaa jalatti deebitee qaama Oromiyaa taate naannoon Oromiyaa kunis lafa walitti ejjete akka ta'u goonee garuu immoo magaalaa guddoo Itoophiyaas teessuma gamtaa Afrikaas taate giddugala dippiloomaasiis taate itti fuftuu kan jedhudha jechuudha. Kana mootummaan naannoo Oromiyaa ajandaa godhee dhiyeeffatee jira. Kuni waan nuyi hundi gaafataa turreedha. Kanarratti wanni garaagartummaa qabu hin jiru. Garuu immoo magaalaa guddoo Itoophiyaa yoo taate ammallee Finfinneen kanuma uummata Itoophiyaa guutuuti jechuudha. Oromiyaa jalatti soo bulte. Maaliif? Magaalaa guddoo biyya kanaa taate namni dhufee mirga irra jiraachuu seera eegee heera biyyattii hordofee dhufee irra jiraachuu keessatti wal ga'uu aadaa isaarratti calaqqisiifachuu mirga qaba. Inni kun asirratti Dooktar amma fakkeenyaaf biyyoota kamirratti Itoophiyaa keessatti namni lammii Itoophiyaa ta'e tokko iddoo barbaade deemee daldaluu jiraachuu hin danda'a. Fakkeenyaaf Baahar Daar kan eenyu ta'e wal gaafannee hin beeknu. Maqaleen kan eenyu ta'e wal gaafannee hin beeknu. Maqalee dhaqnee jiraachuu garuu hin dandeenya. Baahar Daar hin dhaqnee jiraachuu garuu hin dandeenya. Daldaluu hin dandeenya. Finfinneen kan eenyu ta'e kan gaafannu seeraan wanta barraa'ee hin jirreef. Baahar Daar kan Amaaraa ta'uun beekamaadha. Maqaleen kan Tigraay ta'uun beekamaadha. Akkas taanaan bu'uura maaliitiin mootummaan naannoo Oromiyaa teessoon isaa Finfinnee ta'ee? Egaa kun wal hubannaa seenaa santu jira jechuudha. Heeraan odoo deemame baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Heera Itoophiyaarra dhaabbannee odoo deemne wanni hin dhuminis hin jira achi keessatti amma fakkeenyaaf Finfinneen akkana gooti
bal'ina isaa immoo itti deemamaa jedha. Wanni hin dhumintu jira. Heera jechuun waan kallattii argisiisu malee seera isa dhumaatii miti. Isa booda seeronni biraa ba'anii hojiitti hiikamuu qaban waan ta'eef. Amma heera kana keessatti keeyyata 49 kana yoo ilaalte jechuudha. Wanni Oromoon seenaadhaan asirraa maalii qaba maal jedhu hin jiru. Garuu keessi isaa hin beekama. Akkamitti beekama? Odoo akkas ta'e baatee jiraate Finfinneen siitii isteetii taati. Naannoo magaalaa taatetuma heeruma keessatti naannoon Finfinneen naannoo 9 miti 10ffaa taatee dhufte jechuudha. Waan hin dhumatiin waan jiruuf warra hoggas heericha bocanis kana waan hubataniif irra darban jechuudha. Waan baay'ee babbanaa godhanii darban. Amma Oromiyaan dhufee magaalli guddoon Oromiyaa Finfinneedha jedhee hoggaa heera Oromiyaa barreeffatee dhufu mootummaan federaalaa kun hin ta'u kan hin jedhiniif tokkoffaa heera keessatti nama biraa ta'uu hin dandeechuu hin jedhu hin jiru. Magaalaa guddoo Itoophiyaa ta'edha malee magaalaa guddoo naannoo ta'uu hin dandeechuu hin jedhu. Kanaafuu hin dhoowwu jechuudha. Garuu immoo heeruma keessatti wanni kun ifa ta'uu qabu. Yookiin federaal diistiriiktii godhanii ifa godhu waan beekamuuf addunyaa irratti jiru. Yookiin siitii isteetii godhanii ifa godhu yookiin immoo akka nuyi jennu kanatti mootummaan federaalaa magaalaa guddoo naannoo biraa keessatti argamtu keessa ifaan dhaqee taa'u akka Kaanaadaa. Kaanaadaan Montreal akkasi. Naannoo biraa keessa jirti ifadha. Naannoo saniiti garuu mootummaan federaalaa dhaqee keessa taa'a. Yookiin akka Ameerikaa kan akka Waashingten DC irratti kophaa baasanii kunan federaalati isin hin galchuudhee bifa addaatiin bulchuu. Yookiin immoo akka Berliin fa'aa siitii isteetii godhanii bulchuu. Kana hundaan hin ta'iniif wanni hidhu waan jiru. Wanni kana hidhu kun immoo walitti dhufeenya Finfinneen Oromoo wajjin qabdudha. Amma kanarra dhaabbannee akka gaafitti teebil goone marii biyyoolessaa irratti wanni kun ilaallamee keessayyuu seenaadhaan waan uummata Oromoo irra ga'eessan madaa Oromoon qabu kana ilaalcha keessa galfamee Oromiyaa jalatti deebitee yoo bulte garuu immoo magaalaa guddoo Itoophiyaa ta'uu ishii hin dhoowwu teessuma gamtaa Afrikaa ta'uu ishii hin dhoowwu giddu galeessa dippiloomaasii addunyaa ta'uu ishii hin dhoowwu jechuudha waan walitti bu'uun ta'u. Garuu madaa biyya kana keessatti fayyisuu qabnu keessa tokko kan babal'ina Finfinneetiin qotee bulaan naannoo kanarra buqqa'e waan ta'eef isa hin fayyisaa. Kun immoo amma akka ani durre bara aktiivistii ture godhe san dhaadannoodhaan odoo hin ta'in seeraan heeraan waan biyya kana keessa adeemsa jiru irratti dhiyeessineet himannee waan kana barbaachisu hunda goonee murtoo kennisiisna malee ani isteejirra dhaabbadhee dhaadachuun kana booda anaaf akka nama mootummaa keessa jiruttis sirriidhas jedhee namanu wanni ani jedhus waanuma akka aktiivistii waan hin taaneef sadarkaa sanittiin godhamu. Oduma jijjiiramee Finfinneen immoo Oromiyaa jalatti bultee abbaan biyyummaa Oromoon Finfinnee irraa qabu seeraan beekamtii argatees magaalaa guddoo Itoophiyaa taatee itti fufte garuu Finfinneen magaaluma uummata biyya kanaa guutuu taatee jechuudha. Suni waan jijjiiramu. Egaa Finfinneen kan Oromooti jedhee dhaloota baay'eetu irratti dhume namoota baay'eetu aarsaa ta'e lubbuu baay'eetu bade. Oromoon kan Finfinneen kan Oromooti jedhee jechuudha. Heerarra eeggiin jirree isin ammatti paartiin badhaadhinaa dur aangootu nur kan jiru wantoota tokkodha kan jedhamu wantoota sirreessuudhaaf aangoon nur kan turre kan warra kanatu akkas balleessee maal wantoonni jedhaman jiru. Amma isin akka nama aangoon harka jiruutti Finfinneen heeraan seera qabeessa taate kan Oromiyaa akka taatuuf akka marii biyyaalessaatiif dhiyeessitan natti himaa jirtu. Haa ta'uuti isinii akka nama aangoon harka jiruutti marii sanarratti dhiyeessuun alatti wanti hojjetaa jirtan jira. Laal amma dhuguma paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jira. Akkuma tu jette aangoon harka jira. Of course aangoon harka uummataa jira. Garuu immoo mootummaadha. Murtoo baay'ee murteessaa akka oolu dhiibbaa godhuu akka danda'u magaafiin qabu. Garuu murtoon akkanaa kun hoggaa murtaa'u bifa itti fufiinsa qabuun biyya kana keessatti nagaaf tasgabbii bifa buusuu danda'u ta'uu qaba. Kana jechuun Oromoo fi paartiin badhaadhinaa amanee qofa odoo hin ta'in uummattoonni biyya kanaa biroollee
sababa nu dhiyeessinu san fudhatanii amananii itti galuu danda'uu qabu jechuudha. Santu nagaa fida. Mariin biyyoolessaa kun kan barbaachiseef tokko kanaaf. Madaa biyya kana keessa jiru, daba biyya kana keessatti kana dura godhame namni wajjin gadi taa'ee walitti dubbatee wal amansiisee hoodhu kenniidhaan han abbaadhaa deebisnee bakka waan akkanaa kana beekamtii kenninee fi deemuun waan barbaachisuuf jechuudha. So san caasessuun achirratti immoo gaafii uummataa bifa qorannoo hordofeen marii hordofeen achirratti dhiyeessu waan salphaa miti. Seenaa biyya kanaa keessatti wantoonni duubatti nu hambisan keessaa tokko kana. Kanaafuu isa dhufnee bifa kanaan gaafii uummataa dhiyeessinee ajandaa goonee kaa'uun tokko. Marii irratti immoo wal mari'annee achirratti dhiyaannee wal falminee wal amansiisnee yoo kenniidhaan murteessuun isteeppii itti aanudha jechuudha. So kuni waan guddaadha, waan salphaa miti. Waan kallattiidhaan akka paartiitti akka garee tokkotti murtaa'u caalaa waan murteessaa waan ta'eef akka seenaa biyya kanaa keessatti wantoota hafan jedhaman keessa iddoo guddaa qabutti ilaalamuunsaa barbaachisaadhaanuma jedhu. Kana qofa odoo hin ta'in gaafiin uummataa baay'eetu wajjin ka'a. Kan afaanii wajjin ka'a fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa godhuun kanarratti dhiyaateet egaa erga amanamee kun jijjiiramuu qaba. Finfinneen fakkeenyaaf Oromiyaa jalatti buluu qabdi jennee walii galle heeratu jijjiiramaa jechuudha. Afaan hojii mootummaa federaalaa afaan tokkoon ture sun afaan 5 ta'u yookiin immoo afaan Oromootti dabalamee afaan 2 ta'u jedhame heeratu jijjiiramuu qaba jechuudha. Sun jijjiiramee hojiitti hiikama waan ta'eef heera immoo kan fooyyessu paartii yookiin mootummaa odoo hin ta'in uummata waan ta'eef heerri kan uummataati by the way. Waliigaltee uummataaf mootummaa yookiin uummataaf uummataati waan ta'eef inni mariidhaan jijjiiramuu qaba. Kuni ariifachiisuunis rakkisaadha. Akka mootummaan barbaadutti akka paartiin barbaadutti ariifachiisuudhaafis wanni godhamu akkuma jiru ta'ee garuu wanna rash godhamu miti. Seenaa rakkoo waggaa 150 turetu buleetu jira waan ta'eef isa hundi irraa hiikuudha. San keessa darbuun barbaachisaa waan ta'eef isa keessa darbaa jirra malee gaafii kana guyyaa tokko lamatti deebisuun odoo danda'ame nu eenyuma caalaa kan itti gammannu uummata biratti fudhatama keenya kan dabalu waan ta'eef itti gammannaa jechuun barbaade. Tole Finfinneen afaan guuttanii kan Oromiyaati jechuu kan sin dhorku eegee heera ta'ee akka heera biyya kanaatti afaan tokko afaan federaalaa ta'uudhaaf dubbataansaa parsantii guddaa ta'uu keessaatii tokko wantoota akka sababaatti ilaalaman keessaatii tokkodha. Afaan Oromoo dubbataa hedduu qabaachuudhaan daataa biyya kanaa keessatti tokkoffaarra jira. Wanta heerri isiniif eeyyamu kanaa maaliif hojiirra hin oolchine? Afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu maaliif dadhabdan? Heerri hin eeyyamu. Seerri biyya kanaa isiniif hin eeyyamu? Heerri hin eeyyamu. Heera irratti maal jedhaa? Afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaariffaatiidha. Ifa ta'eera jechuudha. Amma nuyi afaan 5 ta'uu jedha paartiin badhaadhinaa. Afaan Oromoo dabalatee, afaan Sumaalee dabalatee, afaan Tigree dabalatee, afaan Sidaamaa dabalatee, afaan Affaar dabalatee, afaan hojii mootummaa federaalaa odoo ta'e gaariidha dubbattoota gurguddaa qaba waan ta'eef. Jedhamee sadarkaa paartiitti afaan hojii ta'eera afaanonni kun. Afaan paartii akka ta'uuf tun taane gaaffiin Oromoo inni guddaan afaan federaalaa. Naagala. Afaan Oromoo garuu afaan hojii mootummaa federaalaa godhuudha. Heerri sun fooyya'uu qaba jechuudha. Itti dabalamuu qaba. Wanna heerri jedhu sun jijjiiruudha sun fooyya'uu qaba. San godhuudha immoo mari'atamee ajandaa ta'ee marii kana keessa darbuu waan qabuuf malee akka paartiitti akka fedhiitti homaa gaafii hin qabu. Nu qofa miti baay'ee sabab sablamoonni biyya kanaa hankanan deeggarre hin jiru. Afaan Oromoo keessayyuu afaan hojii mootummaa federaalaa dabalataa akka ta'u biyya guutuutti itti amana. Garuu san godhuudha heerichi fooyya'uu qabaa jechuudha. Heerichi immoo afaanii qofa fooyyessanii kaanii akkanumatti baruma baraan fooyyessuurraa marii biyyoolessaa kana keessatti ajandaan qabaman hundumtuu yeroo tokko irratti mari'atamanii heerri fooyya'uu fi qabu hundi adda ba'anii heerri fooyya'ee hojiitti haa galuudha malee kun I think more or less waanuma fudhatama argateedha. Egaa gaaffii Oromoo gurguddaan gaaffii afaaniitii afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu Finfinneen kan Oromooti kan jedhudha kan biraan daangaadha. Akka yeroo baay'ee mootummaa Oromoo jedhameeti mootummaan kun kan ibsamu. Qobaatti mootummaa Oromoo ta'uu dhaallee baatu
Garuu Oromoon aangoo harkaa qaba jedhama amma sa'aatii kana. Gaaffiin Finfinnee eeggiin deebinee, gaaffiin afaanii eeggiin deebinee, gaaffii isin deebistanii maali amma ammaatti Oromoodhaaf? Gaaffii Oromoo gurguddaa warreen jedhaman keessaati. Ka dura jette san irratti waa jedhee jalqaba. Mootummaan kun mootummaa Oromooti ka jedhamu kuni an akka nam tokkootti sirriidha jedhee fudhadhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa Oromooti. Oromootu ittiin of bulcha. Sadarkaa federaalaatti immoo naannoleen biyya kana keessa jiran walii galaniit nama muummicha ministeeraa ta'u filatan. Namni muummicha ministeeraa ta'e Oromoo waan ta'eef mootummaa Oromooti jedhanii waamu sirriidha jedhee nama nuuni. Biyya kana keessatti aangoo kaa qabatamu reeshoodhaan yookiin immoo amma sii malutu sii kennamu. Lakkoofsa uummataa irra dhaabbatamee tiramee kennama. Ministeera soo ta'e hambiraas. Oromoon amma isaa malu ol hin qabu. Kanaafuu mootummaa Oromootiin jedhu kuni I think warri biraa maqaballeessiidhaaf itti fayyadamu. Of course namni aangoo irra jiru Oromoo ta'uu haaluu miti. Garuu Oromoodha qofa achi jira yookiin immoo waan Oromoo ta'eef achi jiraan jedhu sun sirrii miti. Irratti walii galame dandeettii waan qabuuf muummicha ministeeraa ta'e malee waan Oromoo ta'eef miti. Kun I think kan sirriidha jedhee fudhadhu. Sun akkuma jirutti ta'ee garuu mootummaan an aangoo irra jiru Oromoo soddoo ta'uu baate gaafiin Oromoo sirriin deebii sirrii argachuu qabu. Kanaan godhu eenyu? Mootummaa naannoo Oromiyaatu gaafii uummataa seeraan, heeraan dhiyeessee falmee amansiisee deebisiisuu qaba. Ammaan godhamaa jiru maali? Kanuma. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu qaba? Yes. Karaa duubatis karaa dippiloomaasiitiinis waan hojjetameen uummanni fudhateera. Ajandaa ta'ee dhiyaatee jira. Paartiin fudhatee afaan hojii godhateera. Oromiyaan Finfinneen abbaan biyyummaa Oromoon Finfinnee irraa qabu seenaadhaan walitti hidhata Oromoon Finfinnee irraa qabu qofa odoo hin ta'in madaa Finfinneen uummata Oromoo naannoo kanarraan geecha wal qabatee madaa san fayyisuun kan danda'amu yoo Finfinneen qaama Oromiyaa taate. Kanaafuu qaama Oromiyaa taate magaalaa guddoo Oromiyaa taate magaalaa guddoo mootummaa federaalaas teessuma gamtaa Afrikaas ta'uu hin dandeechi jedhee dhiyeessee jira. Ajandaa ta'ee qabameera. So bifa kanaan adeemsa seeratiin hojmaatan deebi'a malee namni ani waan Oromoo ta'eef bakka gaafii Oromoo irraa dhufe hundumaa takkumaan nan deebisa jennee watti deemne biyya kana keessatti tasgabbiif nageenya barbaachisu hin dhufu. Namni wal shakkii keessa gala. Kanaafuu hojmaata paartii hojmaata mootummaa hordofanii deemuun sun wajjin ilaalamuu qaba. Waanuma Oromoo taaneef heeras ofuma fooyyessine gaafii uummataas yeroo nu barbaanne yoo deebisne boruu duubatti deebi'a. Kanaafuu mariidhaan hunduu itti amanee akka ta'uuf hojmaata paartii fi mootummaa hordofanii deemuun sun barbaachisaadha. Kana godhuudha garuu aangoo irra jiru Oromoo ta'uun dirqama miti. Mirgi uummataa Oromoon biyya kana keessatti uummata guddaadha. Uummata giddu galeessa irra jiru, uummata qabeenya guddaa qabu, uummata nama barate qabu. Kanaafuu gaafii isaa dhiyeessatee falmee amansiisee deebisiisuudha. Waan hunda of harkaa uummata qabudha. Odoo namni aangoo irra jiru nama biraa ta'e gaafiin uummataa gaafii seera qabu, gaafii sirna qabu amma ta'etti deebii numa argata. Yeroo fixuu danda'a amma hojmaanni sun dhufutti anuma jedhu sii kaasa lallise.